guyyaarraa kan qabadhee isiniif dhiyaadhe daataa baakgiraawundii warraa appilikeeshinii nuti utuu hin beekin baakgiraawundii daataa oon ta'anii daataa keenya nu jalaa nyaatanii fixan san akkamitti akka of gochuu dandeenyu waliin laalla. Inni jalqaba setting kan jettu kana cukaastu yookaan filattu. Achiin booda connection kan jettu kana filattu. Achi gadi buutanii data usage kan jettu kana filattu. Bakka sanaa gara gajjallaa dhuftanii mobile data usage kan jettu kana filattu. Akkuma kana laaltan mobile data usage kana irratti meegaabaayitii hammam akka fayyadamtan gara olii irratti ilaaluu dandeessu. Gara gadii appilikeeshinoota baakgiraawundii irratti raangochuu malansan tarreeffamee jira. Fakkeenyaaf tiktaakiin otoo isiniin baniin kan fayyadamte yoo ta'e allow baakgiraawund daataa usage yoo jenne otoo nuti hin beekin akkuma daataa nuti banneen nyaata jechuudha. Of yoo goone garuu yoo appilikeeshinii kana saaqne malee baakgiraawundiidhaan hin nyaatu jechuudha. On off gochuun daataa keessan akka baay'ee isin jalaatti hin nyaatamne gochuu dandeessu jechuudha. Galatooma.